Sababni qaamni rakkoo ofuu rakkuma sin akka jechuudha. Rakkoo qaama qabuutu rakkoo nun akka malee rakkoo qabaanneeti nuti waan takkallee wanti akka numaaf dubbii jaalatee yaa'ii jaalatee rakkoo nama naquu malee sammuu namaa jeesuu malee hammeenya badii rakkoo garagaraa taate malee sinuu bakka jirtanitti sammuun teessan joonjawaa rakkachaa turtan saniitu haala san keessa nanaqe malee akka numaafitti araada yaa'ii araada gartee rakkoo akkasii keessa seenuuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shama akkam jirtan nageenya rabbii guddaa isin biraa jiraatu isiniin jecha. Egaa waa hedduutu dubbatamaa waa hedduutu haasa'amaa garuu wanti dalagamaa jirtu immoo abbuma keessa jiruu fi dalagaa jirutu beeka. Namni yeroo ammaan tanatti maal godhaa jira yoo naan jettanii ramadaana kanaafis qophaa'aatu jira jechuudha. Nu amma rakkoo jarri san keessa nu kaa'ee keessaa bahuu dadhabne ramadaana saniifis qophaa'uu nutti rakkataa jirti. Sababni qaamni rakkoo ofuu rakkuma sin akka jechuudha. Rakkoo qaama qabuutu rakkoo nun akka malee rakkoo qabaanneeti nuti waan takkallee wanti akka numaaf dubbii jaalatee yaa'ii jaalatee waan garagaraa godha jettanii warri gartee bakka jirtanii mufii yookaan qeeqa garagaraa naqeeqaa jirtan hunda keessaniifuu ji'a araaramaa as deemaa jira. Dhiifama isin godheetiin jira ammallee naaf galatoomaa akkuma isin yaaddaniitu akkasii isin jechuu barbaada. Kana malee hoo maal jechuu barbaade numaaf har'a wanni deebi'ee fi yeroo hundumaahuu dhugaadhaan gara laafummaan maal jedhanii namni gara laafummaadhaan gara laafummaan hamtuuni rakkoo hamtuullee sina ittiin intalti gara laaftuu obboleessarraa ulfooyte akkuma jaansanii gara laafummaa kiyyaaf wantoota silaa bakka isin jirtanitti rakkoo isin naquu malee gartee rakkoo nama naquu malee sammuu namaa jeesuu malee hammeenya badii rakkoo garagaraa taate malee garagaraa taate arkuu keenyaan malee waan biroo dhabuurraa isinuu bakka jirtanitti sammuun teessan joonjawaa rakkachaa turtan saniitu haala san keessa nanaqe malee akka numaafitti araada yaa'ii araada gartee rakkoo akkasii keessa seenuuf takkallee hin qabu jechuudha. Qabaachuullee hin taa'u. Kanaafuu warri akka maletti hubattan akka hin taane hunda keessa seentan haala hin taane hunda waan hin taane hunda numaaf hin jechaa turtan numaaf nama akkas isin jettanii san osoo hin taane nama akka numaafitti isatti dhiyaatee fi isa bira jiru isa sirritti isa beekutu isa beeka. Kanaaf an qulqulluu jechuu barbaadeeti inshaallah. Kanaafuu ammallee rakkoon akkasii yoo dhufte yoo deemaa sitti dhufte akka gootu hin jirtu saniin ala wanti biraa hin jirtu jechuu barbaadeen karaan deemu jira nagaan naa tura.